Kun Raadiyoo Sagalee Oromooti. Raadiyoon Sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,850 fi karaa intarneetii oromovoice.org darbu kun amma jalqaba. Kun Raadiyoo Sagalee Oromooti. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya kun qophii keenya agayya 15 bara 2015ti. Arras akkuma aadeffanne qophiilee lama qabannee dhiyaanneerraa. Qophiileen keenya tokko qophii kaayyooti, kan biraan immoo waarii mariiti. Qophii kaayyoo keessatti waa'ee afaan irratti waa'illi keenya Aliyyi Galatoo gaafiif deebii kan inni gaggeesse kutaa tokkoffaa qabannee dhiyaanna. Waarii marii keessatti immoo marii waa'ee reediyoo fi jaarmiyaa madda walaabuu irratti gaggeeffame isiniif dhiyeessina. Hunduu qophaa'ee dabaree isaa eeggachaa jira. Duraan dursa garuu oduudhaaf gara dassuu duulaattiin sin dabarsa. Itti dhiyaadha. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya, amma oduu isinitti hima. Oromiyaa dhiyaa ganda waabaa eebbaa jedhamu keessatti waraanni bilisummaa Oromoo waraana Itoophiyaa lafa Oromoo abbootii qabeenyaa firuudhaaf deemuun haleele jedhe. Hagayya 9 bara 2015 Wallagga dhiyaa aanaa Anfilloo iddoo qonna waabaa galoo jedhamutti abbootii qabeenyaaf lafa Oromoo kennuudhaaf deemaa kan ture waraanni Itoophiyaa wabbootiin haleelamani. Lola sanarratti Itoophiyaa irraa 2 yeroo battalumatti ajjeefaman, warri kaan immoo madaahanii baqatanii gara duubaatti deebi'aniiru jedha oduun ajaja waboo godina dhiyaarraa bahe. Waboo isintu dahachiisee jira jedhamee naannoon Dambii Doolloo immoo goolamaa jira. Dargaggoonni hidhamaa fi reebamaa jiru jedha oduun achirraatiin nu gahe. Kanarratti gamasitti bilbilee qulqulleeffachuudhaaf kan yaalle bilbilli nuuf seenuu dide. Namni buufata xiyyaaraa Boolee keessaa hojjetu tokko meeshaa wajjin fe'amee kaleessa Swiidin gale. Namtichi Itoophiyaa bara 1991 dhalate sun xiyyaara Itoophiyaa kan Finfinneetii ka'ee kutaa meeshaa namootaa itti fe'ame keessa dhokatee jimaata kaleessa Swiidin Stookholmitti argame. Namichi yeroo meeshaan buufamu argame sun erga gara mana yaalaatti ergamee booda kolugaltummaa siyaasaa gaafateera jedhe BBC'n dubbii himaa buufata xiyyaaraa Swiidin Henrik Keleef wabeeffate. Qondaalonni humnoota tikaa fi waraanaa Itoophiyaa fi Keeniyaa guyyoota 4 Finfinnee keessatti tumatumaa bahani. Qondaalonni tikaa fi waraanaa biyyoota lamaanii akkaataa adda bilisummaa Oromoo fi Alshabaab gamtaan irra aanuu danda'an irratti hagayya 8 irraa eegalanii mari'achaa turani. Akka oduun keessa mootummaatii lo'ee nu ga'e jedhutti Itoophiyaan sochii waraana bilisummaa Oromoo gama kibbaan godhamaa jirutti akkaan dhaadeffattee Keeniyaatti himatteetti. Adda bilisummaa Oromoo karaa daangaa keessanii akka nutti hin seenne yoo nu gargaartan aniisa ibsaa fi daldala tolaa isiniif hayyamnaa jedhanii gaafataniiru. Itaamaajoor Shumii waraana Itoophiyaa Saamoraa Yunuus. Keeniyaan immoo gama ishiitiin Alshabaab loluudhaaf tumsaa fi leenjii Itoophiyaan fedhaa jettee gaafatteetti walgahii sanarratti. Mootummoonni Sudaan Kibbaa fi Itoophiyaa wal dhabaa jiru. Mariin nagaa Sudaan Kibbaa keessaas kan fashale fakkaata yoo xiqqaate ammaaf. Igaad gareen lamaan iyyuu hanga wiixata dhufuutti akka mallatteessan jedhee akeekkachiiseera. Manguddummaa araaraa keessaa yoo Itoophiyaa fi Sudaan bahaniin dhalatti wixinee araaraaf bahee sana akka hin fudhanne pirezidantiin Sudaan Kibbaa Seelvaa Kiir barreeffama dhiyeenya Igaaditti erganiin beeksaniiru. Inumaayyuu jaarsummaa Itoophiyaan keessa jirtu waraana baatee deemaa jedhanis. Maddeen dhimmichatti dhiyeenyaan beekan akka jedhanitti wixinee araaraa bahee sana keessatti loogiin Seelvaa Kiir irratti godhamaa jira. Itoophiyaan gara Riik Maacharaa gortee aangoo isaaniif kennisiisu, gara Sudaan gortee immoo lafa abbee Sudaaniif kennamuun dubbii xaxaa jirti jedhamtee tukumatamti. Diyaaspooraan Oromoo dhiyeenya biyya galan lafa qonnaan bultootaa fudhachaa jiru jedhame. Lafti naannoo Finfinnee, Adaamaa, Burraayyuu, Shaashamannee, Bishooftuu, Hararfaa hedduminaan hiramaa jira. Namoonni dhiyeenya kana diyaaspooraa jedhamanii galan keessaa kan misooma yookaan investimantiif lafa gaafatte dubartii tokko qofaadha jedhame. Warri kaan mana jireenyaa ijaarrachuudhaaf qonnaan bultoota Oromoo naannoo magaalaa jiraatan irraa lafa buqqisiisaa jiru jedha oduun nu ga'e. Kanuma wal qabatee namoonni ministeera dantaa alaa Itoophiyaa jalatti dhoksaadhaan ijaaramanii alatti Oromoota gara biyyaatti hawwataa bahanii fi dirqama basaasarra turan hojii dansaa dalagdanii kan jedhu caffee Oromiyaa fi ministeera dantaa alaa Itoophiyaa irraatti galata argatani. Namoonni waan kanarratti adda durummaan dhoksaatiin Awurooppaa, Kanaadaa, US Ameerikaa, Awustiraaliyaa fi Naayiroobiitti bobba'anii turan jajamanii dirqamni addaas baafamee isaanitti kennameera jedha oduun nu ga'e. Daran tokkummaa Oromoo alaa diiguu fi ciminaa fi misooma mootummaa kana ala kanatti beeksisuu irratti.
Itoophiyaan qondaala ishii durii barbaaddu tokkoon qabadhee jetti. Itti gaafatamaa biiroo galii Oromiyaa akka turan obbo Wandimuu Birraatu malaammaltummaadhaan shakkamanii barbaadamaa turani. Qarshii gara miliyoona 100 ta'u eessaa dhufteensaa kan hin beekamne horataniiru jechuudhaan Komishiniin Farra Malaammaltummaa Itoophiyaa fi Oromiyaa isaan barbaadaa turani. Hagayya 9 bara kana qabanneerraa jedhani. Ijipti Kaayiroo keessatti guyyaa lammaffaaf namoonni hiriira bahanii mootummaa irratti waggaa lamaan dura fonqolcha Mohaammed Mursii mormuudhaan warra hiriira bahanii garuu waraana mootummaatiin ajjeefaman kan dhibboota caalan yaadachuudhaaf. Turkii keessatti immoo kaleessa mormituun PKK jedhamu baha biyyattii irratti waraana mootummaa yoo xiqqaate 5 ajjeeseera jedhe. Dhumarrattis waggaa 54 booda alaabaan Ameerikaa deebi'ee Kuubaa keessatti dhaabbate. Kaleessa baanaa keessatti imbaasii Ameerikaa ifatti bananiiru ministiriin dantaa alaa biyyattii Joon Keeriin. Dhaggeeffattoota keenya oduun keenya irraa kanumadha. Sagantaalee keenyaaf waliin turtii gaarii. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo akkam ooltan kun qophii waarii marii. Qophiin waarii marii torbanetti guyyaa tokko isiniif dabru amma calqaba. Guyyaa sanbataa oduu taanee kan dhiyaatu kun qophii waarii mariiti. Dhaggeeffattoota keenya qophii keenya irraa waliin kan si waliin turru. Annaa basaa waaq jiraatti. Ani salii galadhu. Ani mooda suudulaati maarreen waliin turaan affeerraa keenyadha. Sabaahimaan madda walaabuu yookaan madda walaabuu miidiyaa faawundeeshiniin baatii onkoloolessaa fuuldura keenya keessatti waa godhuuf deema. Aliyyi miti? Akkasii. Filannoon deemu kun maaliif barbaachisa laata? Toos irratti mari'annee dhaabasa. Miidiyaa madda walaabuu faawundeeshiniin waggaa 2 fixee erga dhaabbate. Kana keessatti hojii adda addaa hojjetaa baane. Waan isaa Aliyyiin nu ibsuu danda'a isatu hojii raawwachiiftuu yookaan hojii gaggeessituu jaarmichaatti sijaa ta'eef. Dhugaa. Boordiitu jira boordii jaarmiyaa kana bulchuu boordiin kun yeroo isaa amma fixachaa jira yeroon immoo naadhumu filannoo gaggeeffama adeemsa isaa maal akka fakkaatu immoo Aliyyiin hin beeka bal'inaan nu ibsuu danda'a. Dhaabni kun gaafa jalqabnu wanti godhuu qabna jenne uummanni Oromoo sirna dimokiraatawaa keessaa waan dhufeefi yeroo adda addaatitti ulee walitti kennee ulee walirraa fuudhuu qaba. Kanaaf namni haaroftillee wal jijjiiraa akkasitti wanti tokko akka gaariitti deema namaallee hiree uumuuf gaarii. Kanaafuu waggaa 2 warri boordii miseensi hawaasa kanaa boordii akka filatu gaafsan murtaa'amee seera keessa barreeffameera. Kanaaf onkololeessaas deemu kan onkololeessa 18tti boordiin madda walaabuu hin filama jechuudha. Kanaaf warri koreen filchiiftuun boordii keessaa nama tokko, miidiyaa keessaa nama tokko, bulchiinsa keessaa nama tokkoo fi miseensa keessaa nama 2 filamaniiti filmaata kana qindeessuuf deeman jechuudha. Kanaaf yeroo isaanii amma dhumachuu jira jechuudha. Boordii biraatti dhufaa jechuudha. Executive Directorii ammoo warri bulchiinsaa waggaa 3 jijjiiramanii iddoo kanatti waa balleessan malee yoo qajeela hojjetaa seera hordofanii hojjetaa jiraatan isaan waggaa 3tti jijjiiraman jechuudha. Kiyyallee waggaa 1 naafa jechuudha. Akkas ka'a. Dhuguma Aliyyiin hojii gaggeessaa keenyadha. Dhaaba isaanis immoo itti gaafatamaa damee sabaa himaati yookaan miidiyaati. Qophiilee adda addaa qabaachaa baane qophiilee reediyoon kun dabarsaa ture dhaggeeffattoota hedduu qabu. Achirratti akka itti gaafatamummaa damee kanaatti wanti deddeemaa bahe kun gaariidhaan jedhama mitiire? As nu biratti aadaan nuti qabnu akkuma tajaajiluma kennuu malee itti gaafatamummaa kan jedhu kana badaa wanneen hin jiru. Namni hunduu itti gaafatamaadhuma aadaan jaarmiyaa kana keessatti qabu. Ani akkini arges kan inni irraa jaaladhesi. Akka caasaa akka ijaarsa jaarmiyaatti bakka bakkatti namni jira. Namni iddoo hundumatti dirqamni ittiin kennamneef jira malee nama ofumaan beekee hojjeta. Kan miidiyaa kan amma akka fakkeenyaa ofuun Aliyyiin hojii gaggeessaa jaarmiyaa kanaa ta'ee miidiyaa keessatti immoo nu waliin dhufee hojjeta. Nuti immoo hojii miidiyaa reediyootoo dabarsinuu otoo maal goonu adeemnee immoo miidiyaa kana jiraachisuudhaaf madda galii walitti qabuu miseensa horachuun naannoo irra jiraatu moo hin hojjanna jechuudha. Nuti akkuma hawaasaatti waluma qixa
waan akka horizontaal akkasitti wal ilaallee hojjenna. Yoo rakkoon dhalates walumaan mari'annee hiikna. Ammas waan gaarii warri keenyarraa barne aadaa wal kabajuu, wal dhaggeeffachuu, waa innaa hojjennu qooda walii kennuu kana eegaa hojjechaa turree fi yeroo gammachiisaa ture hangama kootiin akkan ilaalutti. Reediyoo keenya immoo namni kan argaa jiru gaarummaa isaas hir'ina nuti qabnus namni kan nu argaa jiru wanti gola keessatti hambifne hin jiru. Jannee isaanumatti kennina jaa ta'eef namni ilaalee madaalee waan ibsaa itti kennuu danda'a akka waliigalaatti kan jiru. Dhugaa keetti dhaadannoon sabaa himaa kanaa inni guddichi maalidha? Nuti Oromiyaafidha jechuun mul'ata nuti qabnu kaayyoon dhaabbanne uummata keenya isa sagaleensaa dhokatee jiruuf karaa keenyaan amma dandeenyetti sagalee taana jennee dhaabbatee isaa booda amma dandeenyetti hojjetaa jirra jechuudha. Oromiyaa akka jedhu barbaacharra jirra. As keessatti immoo gahee namoonni as keessatti taphatanii kaffaltii tokko malee yeroo isaanii qabeenya isaanii dandeettii isaanii yeroo maatii waliin illee dabarsuu qaban itti wareegamanii waan isaan hojjetanidha. Bu'aansaa hammamidha kan jedhu dhaggeeffataa keenyii fi lafarratti uummanni kana gahutu beeka. Garuu akka waliigalaatti kaayyoo dhaabbanne sana akka gaariitti deemaa jira yoo jenne maal ta'an maali? Waan gaaf duraa hin dalannaa jennee lafa kaa'anne san hedduu isaa dalagaa jirra. Waan sila dalaguu dandeenyu waan garii waan mootummaan kun dalagu mootummaa keessaa uummanni keenya akka dhaga'u godhu irratti diinagdee barbaachisaa ture. Diinagdee gayaa waan burqisiisuu hin dandeenyeef jecha waan akkasii garii godhuu hin dandeenye ammoo waan garii still biyya keessaa akka dhufeetti uummanni keenya dhaga'u hin goonaa. Yeroo baay'ee oduun keenya firestaan bakka wanti sun itti ta'amerra qajeela nu dhaqqaba. Oduu sanniin argatee namni waa hedduu dammaqee haa ta'u murtii haa ta'u waan adda addaa hin godha. Lakkoofsi nama gaaf duraa hin dalanna jedhee harka baasellee namni harka kaase sunniin martuu waan hin dalanneef jecha hojiin namoota hagoo irratti fe'amuu irraa kan ka'e kwaalitii waan nu dalannu qabuun illee jira waan garii maaliif haga silaa dalagamuu qabu kan nu beennutu jira. Toopikii irratti fokkasii goonu ta'ee kontentii waan amma dhiyeessinu kana akkaataatti dhiyeessinu ta'ee wanti akkasii haga kwaalitii beenchmaarkii nu kenneerurraa xiqqoo gabbu'a. Sanii alatti tokko yeroo waan kana haa dalannuuf lafa kenne reediyoo callaa miti kan dalanna jenne wanti adda addaallee barreeffamaan akka bahu wanti adda addaa akka dalagamu seeraa fi waan barreeffanne keessatti jira. Guddaan reediyoo qajeela biyyatti darbu ka uummanni keenya dhaga'u biyya ollaatti biyyatti dhagamu ka siyaasaan taane ka warra biraarraa hin darbine reediyoo kana qofa. Kanaaf reediyoon kun miliyoona hedduu ka Oromoo akka dhageeffatu godhaa achirratti Oromifa jallaanii miti warri Oromoo gargaarillee warri afaan Ingiliffaa dubbatan warra biyya ollaatiif ta'ee biyya alaa kanatti illee afaan faranjiitiin banneeti akka afaan faranjiitiin wanti Oromoo sibiila kana keessa illee seenee akkasuma warra reediyoo nu dhageeffatu illee akkasitti akka namni dhaga'u godha. Yeroo laaltu bulchiinsa olaaltu dhaaba kana keessatti waliin bu'iinsi hin jiru, ribshaa hin jiru, warri maddii walaabuu akkana ta'e maali ta'e namni nuun shoru jechuu akka ijoollee baateeti makiinaan dhahinnaa maalii dhahinnaa jedhanii shoranii dhaaba kanaa namni shoru jiru. Rakkoo akkasii rakkoo uummata ta'ee dhaaba kana keessa uumamee yookiin immoo namni itti rakkatee wanna jedhe hagammaa mudhanne kunillee waan gaarii maaliif uummanni Oromoo uummata nagaati. Nagaa walii hojjetee wal kabajee waliin jiraachuun kunillee waan hedduu bareeda. Kanaaf yeroo orgaanaayizeshinii illee ilaaltu yeroo waa hojjennu kana illee ilaaltu reediyoon kun akka jalqabe guyyaa takka dhaabatee hin beeku guyyaa takka dabarsinee hin beeknu guyyaa tokko sa'a dabarsinee hin beeknu hagadhaa akkasitti qajeelatti sagantaan barbaachisu qophaa'ee halkanii guyyaa akkasitti deemaara. Warri waan kanarra cichanii hojjetan baay'ee galata guddaa qaban. Dhugaa keetti. Kanaaf hedduu waan nama gammachiisaati. Namni ammoo eeguu hin qabu. Wanti kun waan Oromooti eega jedhame namni an Oromoof hin jedhu martu waan kanatti abbaa ta'uu hin danda'a, hojjechuu danda'a, diinagdee gargaaruu danda'a, filamee waan kana geegessuu danda'a, pirogiraama qajeelchuu, jijjiiruu maal jechuu wanti nu barbaannu qalbiin nama Oromoo kun namummaan keenya hajaan teennatuun akka guddattu, akka badhattu, akka bareennu, akka jabaannu
waan nu godhuu danda'u mara warra waan kanarra gargaaru mara dhaabni kun balbalti isaa banaa. Kanaaf warri waa dalaguu barbaadan dhaaba kanan makamtanii akka dalandan warri diinagdeen nu gargaaru feetan ammoo horii akka nu gargaartan asumaan jedhaa maaliif waan kana gargaarsa guddaa barbaachisa. Gargaarsi amma godhamaa ammoo nama hagoo waan godhamaa rufe akka gargaarsa godhanillee asumaan dhaamaati. Dhugaa keeti akkuma jette raadiyoon kun seenaa Oromoo keessatti kan jalqabaati dhaaba siyaasaarraa yookaan gartuu mootummaa tokkotti otoo hin hidhatiin kan jalqaba afaan Oromootiin karaa dambalii qilleensarraan darbu keessattuu afaan Ingiliffaatiinis jalqabuusaa dhimma Oromoo qofatti otoo hin taane warra halagaatti illee himuu irratti wanta gaarii kan dalagaa jirudha kan jalqabaa ta'e jechuudha. Kanaaf waan kana immoo fiixa baasuu keessatti namoonni waliin dalagaa ture. Reediyoo wayii darbaa ture jedhanii anillee nageenye dure abbaan bariisaa fi Atilaantaa irraa biyyatti dabarsaa turan yeroo wayii bara kamiin keessa akka ta'e yaadadhu waggaa tokkoof deemee dhaabate na fakkaata. Maaliif namni miidiyaa nu barbaachisa innaan banamee ture haga yoo hojjetamee ati booda irratti abbama bariisaa irratti hojii itti baatee akkasitti dhaabate na fakkaata. Ka Ingiliffaa ka duraa ta'uu mala na fakkaata. Reediyoo Oromoonni bananii Ingiliffaan Oromootaan darbu ka hajaa Oromoo irra hundaa'e nageenye armaan dura yoo jiraate hin beeku hin jiru jechuun baay'ee si rakkisa. Maaliif wanta Ameeru kanneen garii waan quban qabneef dookumentii daataa waan hin qabneef hin jiru jechuun baay'ee rakkisaa. Garuu lamana nu beennu kana keessatti ka Ingiliffaan nageenye. Yeroon biyya jiru reediyoon afaan Oromootiin kan shorteebiin darban nan beeka. Tokko reediyoon Muhammad Abbaa Bariisaa kana natti fakkaata. Amma garaagarummaan reediyoo qabnu istiraakcharii organizeeshinii akkamma qabnu kanaa miti. Amma reediyoo sun nan yaadadha torbanitti guyyaa tokko darba. Qophiirma tokko turre deddeebi'ee darba yeroon niwusii hin qaba qophii tokko malee akkamma istiraakcharii goonee segmentiif ta'e akkasitti kan darbaa ture miti. Manni kun organizeeshinii formii sirnaan ijaaramee qabudha. Oromoo iddoo hundarraa walitti gurmeessee amma akkuma dhaaba jaarmiyaa reediyoo tokkotti dhaabne nuti innaa dhaaba. Jalqabarraa kaanee yoo ilaalle irra ta'e waan hojjennu sana hin beekne amma waan Oromoo fi Oromiyaa irratti ijannoo kiliir ta'e qabna homaa waan garaagarummaan qabna. Mootummaa birattis galmoofneetu jalqabne. Inni lammataa akkuma ammaa Aliyyiin kaase atu dubbattee yeroo hojii sana jalqabnu waan namni biraa hin hojjenne haa hojjennu kan jedhuun kaane waan iddoo adda addaatti amma fakkeenyaaf jaarmiyaan siyaasaa sagalee mataa isaanii qabu. Jaarmiyaaleen siyaasaa kun kan isaan dabarsan nuti hin dabarsinu. Garuu immoo dantaa saba Oromoo irratti wal fakkaachuu dandeenya. Amma namni yeroo tokko tokko reediyoo kan keenyaa kan Sabaa'oo fakkaata yookaan Adda Bilisummaa Oromoo fakkaataa kan jedhu qaba. Waan itti wal fakkaatu jiraachuu danda'a. Garuu istiraakcharaalii ofuun Adda Bilisummaa Oromoo fakkaatu. Akkitti nuti bullu akkitti nuti hojjennu jechuudha. Jaarmiyaa siyaasaa kamiifuu hin loognu. Jaarmiyaa siyaasaa Oromoof hojjetu immoo voisii nuti kenninuuf voisii iddoo guddaa qaba. Maaliif Oromoof Oromummaatu walitti nu fida waan ta'eef. Waan akkasii kana wal fakkaatu. VOA wajjin wal fuune wal fakkaata istiraakcharaalii sagantaa segmentii ta'e daddabarsuudhaan. Imaammata nuti hordofnu adda adda. Isaan sun imaammata biraa hordofu nuti immoo imaammata dhimma Oromoo irratti xiyyeeffannee hordofu. Nuti amma sirba warraaqsaan gaggeessinaa warri VOA sirba warraaqsaan gaggeessan namni akka hubatuuf jechuudha. Waan akkasii qabna nuti eega dabarsinee booda yuutuubiirran keenya weebsaayitiidhaan keenya karaa miinsii adda addaatiin namni akka argatu goonaa jechuudha. Warri VOS akkasuma godhu. Waan akkasii kun innaa laatu miidiyaan kwaalitiin ittiin hawaasa bira ga'u dabalaa akka dhufe argita jechuudha. Gama biraatiin namni ispeeshaalaayiz sagantaalee dabarsu irratti yeroo isaa fudhatee akka hin hojjennee fi akka mataan sagantaan kwaalitii qabaatu dabarsineef immoo dhiibbaan nurra jiru hojii hedduu hojjeta namni tokko. Hojii hedduu ijaa hojjetuuf yeroo argatee amma dasuun niwusii qopheessee dibbanaa qopheessee hundee qopheessee jireenya mataasaa jiraatee sagantaa sana baay'ee bareechuun itti ulfaata. Garuu inni guddaan jalqaba beezik niwusii infoormeeshinii yeroo yeroodhaan namni keenya akka argatu taasisuu irratti kontribiishinii guddaa godheeraa jechuudha. Abdiin nama keenya akka ol ka'u waan nama fakkeenyaaf hojii gaggaarii nuti hojjenne keessa kan inni yaadatu kan namni yaadachuu danda'u. Organizeeshiniin kun horii namarraa fuudhe maalitti akka baase maalirraa akka oolche yeroo walgahii waggaa irratti sirnaan teenye itti himameera. Dhugaa fakkeenya iyyuu ture yaamee.
ilaalamtu waan hojjatte nama itti gaafatamummaa qabu tokkorraa hawaasa waasitti kennetti deebifte accountability kee dhiyeessuudha. So waan kan ofirraa baafne irraa jechuudha. Mariin keenya kun hin xumuramne. Kutaa lammaffaasaa torbeetti deebinee mari'annaa jechuudha. Qophii waarii marii har'aa kanumaan xumurreerra. Waan caqasaa turtaniif horaa bulaa. Qophii kaayyoo. Dhaggeeffattoota keenya keessummaa isinii qabaa. Keessummaan kun haarawaa mitillee haa ta'u addaa afaan Oromootiin waliin dubbachuuf deemna. Maqaan isaa Tsaggaayee Araarsaa jedhama. Yeroo baay'ee Ingiliffaan waa'ee biyyattii san irratti gaafiif deebii waliin goona. Obbo Tsaggaayee dhiyaadhume. Galatoomii Alii waan carraa kana naa kenniteef naaf festeef. Mee Oromoon yeroo walitti dhufu maqaafa wal gaafataa warrafa wal gaafataa maqaan kee Tsaggaayee Araarsaa malee Araarsa dhaabatamee laakka himee Tsaggaayeen kee eenyuti? Tsaggaayee Raggaasaan jedhama. Abbaan koo maqaan isaa Raggaasadha. Akaakayyoon kiyya Araarsadha. Araarsaan kee eenyuti? Araarsaan kan abbitooti. Abbitoo ka gammachuuti. Gammachuun kan jimaati. Jimaan ka hirphooti. Hirphoon ka gijjooti. Akkanatti deemudha. Oromoon amma ulee adda addaatitti gosallee qabanii amma fakkeenyaaf Oromoo caasaasaa kana yeroo laakkan gubbaa gad amma Oromoo achi Maccaa jira, Tuulama jira, Arsii jira, warra kamiti? Ani Maccaaf Tuulama keessaan daladhe. Abbaan koo Maccaa of keessaa qaba. Tuulamas of keessaa qaba. Garuu ani biyya itti dhaladhe biyya Gujiiti. Waan abbaan kiyya wotaadara ta'ee biyya Gujii deemeef. Achitti dhaladhe. Achittiin guddanne garuu daa'imummaadhaan warri kiyya addaan ba'aniif ani Finfinneetti guddadhe. Garuu abbaan kiyya Maccaaf Tuulama of keessaa qaba. Adda wanti irratti dubbannu waa'ee afaaniiti. Afaan sii maali? Afaan Oromoo. Akkamitti ilaalta afaan Oromoo? Afaan Oromoo akkamittan ilaalaa? Kun gaaffii gaarii gaaffii cimaallee kanaaf garuu afaan Oromoo Oromootaaf iddoo guddaa qaba. Afaan keenya kuni seenaa keenya baattatee deema. Duuba keenya waggaa laallu afaanuma kana keessa barbaanna. Eenyummaa keenya baattatee deema. Afaan keenya kun biyya keenya ibsa. Yoo afaan Oromoo dubbattu Oromiyaa irraa akka dhufteen beekama. Afaan hawaasummaa akka saba tokkotti hawaasummaa qabnu ibsa. Afaan sirna ittiin keessa bullu amma kana ibsa. Afaan Oromoo akkaataa addunyaa kana ittiin ilaallus ibsa maali? Afaan eenyufuyyuu Oromoodhaaf kophaa odoo hin ta'in afaan namni tokko dubbatu ilaalcha addunyaa inni itti ilaalu ibsa. Ilaalcha qofa miti akkaataa inni addunyaa kana ittiin moggaafatu kana hunda ibsa jedheen yaada. Afaan Oromootis akkuma kanatti Oromootaaf akkanatti tajaajiluu danda'a. Afaan akkaataa beekumsa ittiin ijaaru kanas ibsuu danda'a. Maali namni wanti inni beeku afaanumaan beekaga. In the process of knowledge production afaan waan baay'ee jechuudha. Afaan namni hundi akkuma jechoota walitti dhufanii waa tokko ittiin ibsitu laala. Garuu afaan jechoota qofa miti. Afaan qooqa keetii, sagalee keetii, afaan eenyummaa kee akka nama tokkotti kan ibsu, afaan hawaasummaa kee akka hawaasaatti kan ibsu jedheen yaada. Oromootaaf garuu kana caalaa faayidaa qaba. Maa inni faayidaan inni qabu yoo Oromoon adda addatti faffaca'ee wal bira addatti qoodamee sirna jala keessa jiru kana jala bulu gaafa seenaan keenya baduuf deemtu akka Oromootaatti akka saba tokkotti gaafa Oromummaan keenyayyuu qoodatti addaan bahee yookaan Gujii yookaan Arsii yookaan immoo Harargee kana fa'aa jedhamnee yaa waamamnu sana wanti guddaan irratti hundoofne eenyummaa keenya kan nu eege afaanuma kana. Kanaaf diinni si shumarratti nu lola nutis afaanuma kana irratti lolla. Oromo nationalism is based basically on the afaan Oromo, the language. Kanaaf afaan guddaa nama Oromoo ta'e tokkoof sallaa odoo hin ta'in saba Oromoodhaaf afaan bakka guddaa qaba. Afaanuma qabna jechuu kiyya yoo sirni gadaa sun nu jalaa bade gaafa seenaan keenya dagatamee irraanfatame gaafa aadaan keenya dhabamee amma irraanfatame fakkaatutti diina jala yoo bulle sana gaafas
wanti tokko nuuf hafe afaanuma kana. Uummanni kun kan walitti dhufee akka Oromootti of ilaalus kan jalqabe afaanuma kanaani amma. Afaanuma kanaan wal barree jechuudha. Afaanuma kanaan waliigallee walitti dhufnee akka saba tokkotti, akka biyya tokkotti wajjin dhaabbannee diinas morminee addunyaa kana keessattis bakkee nuu qabnu hundeessuuf deemna jechuudha. Yeroo baay'ee immoo ani bakkeen itti dhalate akkuma jedhe abbaan kiyya waan wotaadara ta'eef shakkisoo biyya Gujiitti dhaladhe garuu achitti hin guddanne. Kanaaf afaan hin barre afaan yooniiku waan haadha kiyya bira guddadheetti Finfinneetti guddadheefan afaan kanan barre afaan Amaaraatiin afaan koo hiikkadhe. Kanaaf afaan Oromoon beekun ture. Gaafa afaan na jalaa baddu aadaanis seenaanis eenyummaanis na jalaa badde jechuudha. Finfinneetti yoo guddattu namni baay'een afaan kana naaso mana barumsaatti hin dhageessu. Mana keessattis yoo maatiin kee haasa'e malee hin dhageessu. Mana keenyatti immoo waan haati koo Oromoo hin taaneef afaan kana dubbachuun hin jiru iyyuu ture. Kanaaf wallaaleetan guddadhee afaan hin beekun ture wantoota kun dhaga'uun ture. Eegan guddadhee gaafa yuunivarsiitii seenee sanatti gaafa abaa'oon biyya galee afaan Oromoo barsiifne jedhan san ani qubeedhaanan baradhe. Barreessuun baradhe dubbachuu dura. Afaan dubbachuun danda'uun ture garuu barreessuu sana dubbisuu sanan baradhe. Ammas dubbachuu irra barreessuu fi dubbisuu sana irraan danda'a. Ofumaan barsiise sanii achi gaa. Nama afaan kana dubbatu iyyuu dhaga'een bee waan hin dhageenyeef reediyoo fa'aa, televezyiinii fa'aa dhaggeeffachaa. Kanuma kana gochaan of barsiise, dikshiinarii fa'aa laalaa. Akkasumatti bari maaliif inni afaan kuni maal naa ta'e anaaf akkaataan ani of barbaadee of argadhu akka Oromoo tokkootti, akka ilma Oromoo tokkootti, akka ilma Raggaasaa Araarsaa sanatti akkan of baru, akkan warra kiyya baru, akkan eenyummaa kiyya baru, seenaa kiyya baru na godhe jechuudha. Kanaaf ani afaan kun anaaf waan baay'ee jechuudha. Garuu akkan barbaadutti ittiin haasa'uu hin dandeenye kunoo amma shaakalaa jira, amma taatesaan kunoo tattaafachaan jira of barsiisuu kanaaf itti fufuudhaaf. Akka ajaa'ibaa dubbattaa beeki. Garuu mee uummanni natti golfaa amma kanan jedhini. Ankaraa kiyyaani nama afaan Oromoo hin dandeenye fakkaattu akka gaarii dubbachuu jirta. Garuu maaltu afaan Oromoo akka barattu si kakaase? Yoom inni yaanni kun kasii dhufe? Moo yeruma ubbeetti irraayyuu waan kana barbaadaa turte moo bakka wayitii waa wayii dhageette moo eessaa wanti kun si bulee akkana dirqistee waan kana akka barattu godha? Bareeda. Maali yoon guddadhu daa'imummaan iyyuu Finfinnee irratti yoo guddattu maqaan kiyya Tsaggaayee Raggaasaadha. Namni qoftu Tsaggaayee irraa baay'ee dubbiin qabu. Garuu maqaan kiyya waan Tsaggaayee Raggaasaa jedhamuuf ijoolleen gaaf tokko tokko maqaa kee waamtee sitti qofalti. Maqaan kee kun maqaa Oromoo ta'uu barta. Ani akka nama abbaasaa jaalatu tokkotti gaafa ijoolleen maqaa abbaa kiyyaa waamtee natti qoostu baay'een aara. Immoo maal jechuu ta'a kuni jedheen yaada. Afaan biraa sirriitti haasa'an afaan Faranjii fa'aa afaan Amaaraa sirriitti haasa'a. Akka bareedaatti haasa'a. Namni sin beeka kana. Garuu ani waanan afaan jaaladhuuf afaan abbaa koo kana akkamitti maaliif namni akkanatti itti qoosa, maaliif namni itti kolfa, maaliif jibbu jedhee sammuu kiyya keessatti waan baay'een xiinxala ture. Afaan akkaataa itti baradhu barbaadachaan ture. Mana keenyatti gaafadhee haadha kiyya gaafadhee harmee koo gaafadhee mee maaliif hin dhageenye jennaan dhiisii dubbii kana na dhiisnaan jette. Waan baay'eetu keessa jira. Seenaa biyyattii wajjin kan wal fakkaatu. Kanaaf ani dhiise garuu hawwiin koo achumatti hafe. Kanatu seenaa Oromoo akkan baradhu akkan of barsiisu. Waan siyaasa Oromoo waan sirna Maafi jidduun mee itti deebita. Jarri maaliif si kolfa? Maali waan fokkal maaliif si kolfanii? Atammoo yoo isaan kolfame maaf aartamaa afaanuma kan kee barataa ta'u immoo maqaa kan kee gammachuu ittiin qabdu ture moo maaltu si aarsa? Isaan ammoo maaliif si kolfan? Kutaa lammaffaa qophii kana qophii keenya wiixataa keessatti qabanne dhiyaanna har'aaf waan nu dhaggeeffataniif ulfaadha.